الله بلوات استي بارك الله بلوات بارك الله يسمرت داراتشو قوتشاتشو يكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورداف كبجمتوتا كينا وندو كيسانو أكيم نيغا قبلني كيرا جرتو سنينجيتشا أكاسما وري أمنتي برالي أشماري كفوني سنينجيتشا ديبنيتنين إبنيتنين جرا سنينجيتشا واي تكالي سنجالة دا واي تكالي سنكبجا وري أمنتي برالي نغا رمضان اللي بكيتين سنجي جالا بلتي بوريتين ولا نتفكاتي غرو إبرام بيني جيبا مدينة راتا كنا برداف كبجمتوتا كينا حدا روزا مالقبتي لفتيجون كيسانا نولون حدا هريات يا قالي في داري ساداني بيتني إسي أرجعني كهرت تفته أكثر جيا جهاني جرن كهري هتاني بقاشون جرا مرة فيديو قديم إسني ماله جيا جهاني جراني إسني قديم كهري كهرتاني مع الجاني نفساني وتاني جراني حفلة إسني قدي سودان بسي قبل باي اللي وني هنتني بقى أكو مريتي تمشان بقى نتشوني جرامي تيجي كهرت ترامي جرا ولا ما قلتو كنا فرضا قبل أن تتكلم هذا روزا مالك وقت الفتية جون كسن ولا مو سبحان الله وسبحان الله مشيت الرجيم متى بونا كسس كدرك كنا جدا كرو بونا نكو دور كذا شيء بردك إتي الحمد لله كرو كاي ترامري يرو آرو يرو يادو يرو تكو تكو في مخفيتي نتكاتي كم تكنا رابدة كدران نردور تجرا ثاني هذا يسين فتاة ارتجار سفيرتين فتاة زنا جاجرتين اللي كميزي وقول أنا فكرت وكي ورابو في منامي ديمو جرا كما دوغا يچوداسي ورابو في ديما جرا ربي يريسيا تولچوفي ربو من ما تولچا هيرينا ما كنا فو هرتا كباجامتو تكينا هانغت اموران فانا تراسين جچا قلبتي انجرامي سندرو اتياچو ديما جلبي فده قلبتي تقولچو في ديما سادا نمو كبان قبدو تترفدو كوتو جنني جرا اكا دفتو يچودان سيني كدي كلا انا ديتو في ديما هنگن مران فاترا اسنينجا اسين تترفتي مال جتيرو اسين دفتتي سبراج اكسيتي قلبت تكاچو ديمنا هدا اكسي كان فوق بو دي ما عرف ديت نينجا هاga مران فاترا واي سنجا دا باي سن كبجا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ديت ديبنا يو كارو سنا تي بو نول تو جيت ليت اكسي باي اكسي ورتا كبجم تو تكنا وندي كيسنو كنو أما أسفني تنين جرا يجودا ساعدا ما سيتي قلتين جرا أنت ترفتي أدفتو في كوبويني سودا كنا يا حيا وجيد عنجي جونا وردا كوجم تتكنا إن شاء الله تأي ربي تفكامي ولما لا يا هي نوامي تجرينا براديمي أس كواني ونتي لكنا تاو جرا يجودا يجون ألومات توان تكو ببندي دفني جرا كي كيلي منامي وانا ددا ببندي دفني تنين جرا أنا أبو هنگت أموران نفات رأسي نجيكا سادا سرپرایز edda taka qaba qabnaa fi jechuudha asmaana dhayaa hayyaan manatti galachuu hin oolu saada shakkisiisan akkasu suufni wanni hunda qabanni dhufee kireessine dhufeetiin jira kanaafuu saadaan tottolfadhu babbareedii waan hunda jedhiini kootu jedheeni uwur deemna jenneni walii gallee turre kanaafuu hanga xumuraan fa'aa turaa baay'ee takkan isin jaalannaa eesiin kaawwazana ramadaanii qophii ramadaanaa maal fakkaatti nu bira ammoo maashaallah tabarakallah hedduu takka bareedduudha hedduu takka dasa nama jetti isin bira hoomee akkamii dubbadhaa isiniin jecha roozaan teessan miizeellee miizee miti silaa miizeen waan taajiree ture qaataan hiriyaa isa tokkollee wajjiidhaanii waraabamna jennaani waan naan jira dhageessanii booda miize siiftaa isa jiraaftaan nullee achi dirqama wal fuudhuu qabna naan jedhe kanaafuu ani heerumuu waan hin barbaadnee fi jechuun ni jiraame heerumuu ni barbaada garuu yeroo wanni hundinuu yeroo qaba taa'anii yookiin ammoo waan tokko qalbii nama dogongoruu dandeetti waan hin taanetti cabuu danda'anii kanaafuu heerumanii hiikuun bareedduudha maaliif yoo hireen tanteessan yoo hiree rabbiin nama qajeelche rabbiin alama yoo si qajeelche wanni hundinuu bareeda ture garuu ammoo tichuu yoo rabbiin hiree namaa tana namaa dabsee wanti godhan hin jiru jechuudha hortaa kabajamtoota kenna maaliif namni jaallatee bakka dhibba tokko hin seenu komattuu namaa daba fatanaa wayiillee faadan ta'uu danda'a fatanaadha jaamii wanni hundaa ta'uu danda'a alhamdulillahi rabbil aalamiin wanni rabbi jedhe malee kan namni jedhe hin taatu kanaafuyyuu
taa'anii waa hedduu laaltee qalbiin namaa namatti nama cabxee dhiiraa wajjin akka fete taa'uu irraa yoo heerumtee nikaa rabbiitiin halaala godhatanii halaala ofiitiin heerumanii hiikanis rakkoo takka hin qabu jedhe yaada akka mataa kiyyaatti jechuudha. Haraama dalaguurra nikaa rabbii heerumtee hiikte adiidha. Maal godhare sagal heerumanii sagalee dhiiraa baranii jedhan akka warra harrii kennaa baananitti jechuudha. Warra soddaa kennaa akka baananitti isaan wanti isaan jaan guutuun dhugaa barre wallaahi laazii dhugumarraan jaanii. Kanaafuu garuu yoo hireen namaa hin taane babbareedaa mee qo'asumaan na laaltanii namaan jiru qo'asirri na laaltanii. Kanaafuu yoo hireen namaa hin taane maal gochuu danda'anii wanni hunduu carraadhaa hireen qooda rabbiiti hireen sarii maraatti jedhanii. Namni ammoo namni tokko maal jaabeetanii wallaahi wanni namni jiru sun akka mataa kiyyaatti ofirratti argetti soba. Akkam jaabeetanii bultiin maganamaati jedhanii wallaahi billaahi dhalaan takka jechuudha. Yoo qo'a ol fuudhee isin dubbadhaa akkasitti isin dhagaamutti dhalaan takka jechuudha. Bakka durbummaa ofii yookiin kabajaa ofiitti gattisanii yeroo hundaa jaallatti jedhan. Wallahi wabillahi suba maaliif hin jaallattu maaliif isin jaabeetanii dhalaan takka dhalaan jaalalama dhugaa feeti malee san jechuun yoo inni ka duraanii sun durbummaaf osoo hin taane yookiin kabajaa isii irraa fudhatisanii osoo hin taane wanni isin jaallattuuf jechuudha. Yoo ka amma lammata itti dhufte kun nama badaa ta'ee fi sun nama gaarii taate itti saftee biraa baate yaadachuu dandeessi malee dhalaan durbummaa irraa fudhatanii jaallatee sayyadatti jechuun soba kijiba wallahi laazim dubartiin takka kunuunsa barbaadde bakkuma kunuunsa isiitti argatte bakkuma kabajaa isiitti argatte bakkuma waa hundatti argatte jaallatti malee sani hin jaallattu kijiba. Ani akka mataa kiyyaatti inuuf yaadadhus hin jaalladhus garuu kan jaalladhu kanaaf ta'u kana kabaju kana jaallatu sinigalee kana jaallatu kana kabaju anis jaalladhu. Keessattuu namni akka onnee tiyyaa qabdan onneen tiyyaa daftee nama jaallatti akkasuma ammoo daftee nama jibbiti maaliif hiree waan dafee nama jaalladhuuf dafee illee hin aaru garuu ammoo gabachi nama aaree bakka murannoo akka dhiiraa qaba jechuudha. Akkasii takkittiin shaffilaa keessanii takkittiin shaffilaa akkasii Roza yeroo hunda shaffila maal jettanii shaffila hedduu takka shaffila hin beektanii shaffili bara waan hundattuu gobaziidha. Akkasii nagaan nuti rabaayee isin jaaladha gagaa sa'aataan dhuftutti isin hin jaalattin tun hin hafsisuun isaanii hin oolamu lafaan turaami garuu hoteelli baay'ee bareeda. Takka bareeda gartanii hoteelli kun maxaa middas nama jedhama maashaallah tabarakallah. Amma sa'aatiin kun sa'aatii ganaadha misaa minaamin illee hin geenye kanaaf malee hedduu takka bishaan qawaa babbareedaadha garuu wanni hundi isaa qaaliidha akkuma qaalii isaaniitti waan xiraatii qabu qabaa malee yaa bizaatinna yaa xiraatii anisa waan akkasiin dursa kam jechuu kiyya. Kanaaf hanga xumuraan fa'aa turaa baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabajna hunduma keessan jechuudha hedduu takka namatti tolti bakkitan jechuudha. Kanaafuu fa'aa turaa. Akka jamtoota keenya akka bajjari laalamee ta'u fi isaanii rabbumaa gaa achi wajjin taa'anii ani kun laalamee as kophaa kiyya taa'aa jechuudha. Argitanii sa'aataan guyyaa qalabatiitti kaatanii kaa'ee hidhatan turanii taniin jiranii ana mootii kun kophaa kiyya asii waan ta'u laala. Akkasii akka jamtoota keenya maal godhani kophaa kiyya rabbiin haalli ijaarsa naa jiru. Ani illee itti godhadhee akka jirretti qotisan godhadhee sa'aataa fi yaahiyaan jechuudha. Maashaallah baay'ee takka bareedanii nama jaanii rabbi waliin haa dhiisu du'aa godhaa fi kanaaf Rozaan ta'e kophaa teettee kun ofirraa akkuma argitanitti jaratti wal nyaachisaa jirti. Maal goonaa illee guyyaa wayii ma dhufa jennee yaadna. Nanti saya letak kau jangan terkena aku mari kita kuno Rozaan tias bangke kili nyata
Asin nakutan. Hawamit. Ya jarsa kiya gagafa dura, full dura. Saada kan ma ini asisna. Jadi wanda lagar tu kasih ni bisa. Ada kita kada lagi ya. Kuna ko bahiya kana tasta smatti ko bahiya de smatti dugi. Jadi kuno. Wami tika namni gaba jarsa argate wala rafa gata kana ko video to bona mi jiranga to brawan ko assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bye.